sagantaa akka magaalaa Aggaarotti manni marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Aggaaroo haala seera qabeessa ta'een masjiidarraa kaasee ummataan filatamee gara gandaatti ol dhufee gandarraa filatamee gara bulchiinsa magaalaatti ol dhufee bulchiinsa magaalaattis immoo akkuma bakka biraatti gaggeeffamaa jirutti iftoominaan sagaleen ulamootaa kennanii hayyoonni hayyootaa kennaniin filannoon gaggeeffameera. Filannoon keenya kan saatii iyyuu ol filannoo iftoomina qabu, filannoo haqa qabeessa, filannoo hirmaachisaa ta'edha. Kana hundi namaayyuu waan argee bakka boordiin filannoo argametti, bakka taajjabdoonni argamanitti, majlisni ollaa bakka argametti yeroo lakkoofsaallee warruma filate keessaallee bakka bu'iinsaan bakka irratti hirmaatetti filannoon kun gaggeeffameera. Fuulduruma namaatti lakkaa'amee sagaleenis ifoomsameera jechaadha. Boordiin filannoo bu'aa filannoo tokkoon namaa sagaleen argate bu'aa isaanii kennaniiru. Bu'aan isaas jira waan ta'ennaan tokkoon namaa meeqa akka argate sagalee hammam akka argate hanga gaaraatti deemuu danda'a. Kanarra darbees filannoon masjiidarraa kaasee gaggeeffame eenyu ni filatame kan jedhu dokumentiin isaa dhufeera. Amma gaaraatti barbaadama waan ta'eef dokumentichaa ol deema jechaadha. Kan gandaas, kan magaalaas, kan masjiidaas jechuudha. Kanaaf guyyaa haddaa sirna wal harkaa fuuchaati. Qabeenyi manni marichaa qabu hin jira, dokumentiin jira, chaappaan jira, nagayeewwan jiru, cheekiin, furtuun manaa wanta adda addaa waan jiruuf maateeriyaalii jiranu kan wal harkaa fuuchaatu gaggeeffamaa jechaadha. Kanaaf sagantaa keenyatti kan nuti seennu erga ittaanaan dura taa'aa keenyaa Sheekh Habiib du'aayinuu kadhatanii ka'anii Sheekh Muhammad Zeen Jamaal dura taa'anii mana marii musliimoota magaalaa Aggaaroo isaan haaraan dhufanii waltajjii qabatanii sagantaa gaggeessuu jechuudha. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alayna rahmataka وأنزل علينا بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك وعلمنا من لدنك علما نافعا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تضع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقض حاجاتنا خاصة وحاجة المسلمين عامة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakki kuni bakka cimaa, bakka guddaa namni guddaan taa'udha. haa ta'u bakki kun anaan maleef otoo hin taane dirqama ulamaa magaalaa keenya, dirqama hawaasa magaalaa keenya, akkasuma hirmaattota sagantaa filannoo kanaa hundumaayyuu waamicha kana owwaachuun dirqama waan ta'eef malee bakki kun bakka eenyuun irraa sodaatudha. haa ta'u amaanaan rabbii amaanaa ulfaataa ta'uu wajjiniin har'a sagantaa kana sadarkaa fuuchaa gaggeessuudhaaf asitti waliin argamuu keenyaa fi jiraannee carraan diinii rabbii khaddamu, carraan gahee ofii hamma danda'an bahachuu, carraan waliin taanee magaalaa keenya magaalaa guddittii akka biyyaatti beekamtuu taate kana keessatti carraa hawaasa keenya ijaaruu argachuudhaaf kam tokkoon gammachuu ta'a. Amanachi guddaa
cimaa ulfaataa waan namni akka kootii baatu osoo hin taane namoota jajjabaadhaan mala ture. Haa ta'u carraadhaa hireetu as na fidee haa ta'u inshaallah ammas taanaan an jalqaba irratti wanta naasa'u baay'een jiru. Ada guyyaa isaatii miti. Otoo wanni kun walharkaan fuuchaan hin gaggeeffamin dura har'a nuti warri koree kanaaf filatamnee koree hojii raawwachiifnuu taanee bakka kana kaa'amne jalqaba irratti waadaa walii gallee fudhachuu danda'uu qabna. Maal irratti tokkoomnee tokkummaadhaan jaalalaan kabajaan ulfinaan guddaan keenya xiqqaa keenya rahmata godhee xiqqaan keenya guddaa keenya haya'ee ulfeeffatee ba'aa kana akka wajji baannuu fi jalqaba irratti nu hundinuu erga waadaa walii gallee booda amanaa kana jararraa qabeenya muslimaa magaalaa keenya tokko lama jennee waan inni silaa qabu wajjiniin tarakkabnaa jechuudha. Kanaafuu nu hundi keenya amanaa kana fudhachuudhaaf qophiidhaa. Qophoofneerraa fuuldurri keenya fuuldura ifaadha yoo Rabbi jedhe. Yaaddoodhaan otoo hin taane gammachuudhaan hamma dandeenyu keessatti fi mastaxaanaa waan dandeenye keessatti amanaa kana baachuudhaaf dura nuti walii gallee amanaa kana fudhachuu qabnaa isa jedhu yaada isinii kennuu barbaadeetanii waan dandeenye irratti amanaa kana baannee wantoota hojjechuu dandeenyu hunda irratti wajjiniin tarkaanfachuu irratti Rabbiif waadaa galuudha. Tokkoffaa irratti inshaallah. Lammaffaa irratti waliif waadaa galuudha. Hamma dandeenye keessatti wal dhageenyee wajjiniin tarkaanfannee dhimma hawaasa keenya dhimma muslimtoota magaalaa Aggaaroo irratti waa hundi dursi kennamee fi wajjiniin hojjechuu irratti waliifis waadaa gallaa jechuudha inshaallah. Waadaa dhabiti itti aansuudhaanis hawaasa keenyas inshaallah hawaasa nu beekee fi miti. Wallaahi namni beekaan baay'eetu jira. Namni dandeettii qabu baay'eetu jira. ولكن كما قال عمر بن الخطاب إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم جد ربي سنين نمكوري أنا سنين مكوري جد مكوري نقول كبجاو تنتاني اتقافة مما إسا ألفنا يوكا ولي كلمة تنتاني اتقافة مما وانتشي وجنين فرنجكو وانتيفي ولنتاني إن شاء الله تعالى حواسا أفكيسا باسي علماء سغلي كنني أكا سغلين كينيا أغاهمي فلدرت وجنين تركان فنور أف سغلي غو كنني وانتيف إن شاء الله تعالى نو هندنو ربي فتشا مكا ربيتين وادا غلير كما ولي غلات حاسوا سلا برباچسو بودرت نياسوفنا أما كالتماني غرا مفتاح الدين اتي ديبسني وانجرو سغنتاجرو اسمتنو ديبسسا إن شاء الله تعالى كينيا والاتجابين عصواني قمقوتين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hojii taanu jalqabsiisuudhaaf wantoota barbaachisoo ta'an koree haaraatti simachiisuun dirqama waan ta'eef yaan kanaan dura akka barreessaattis akka ittaanaattis akka barreessaattis hojjetaan ture. Itti gaafatamummaan dookumentii kan chaappaa kan maarree sila barreessaadha kallattiidhaan kan ilaallatu. Barreessaan keenya immoo dhimma hojiitiif yeroodhaaf intarneedhaan nu wajjin socho'aan turre waan ta'eef dookumentiin hundinuyyuu wanti jiru anuma biraa kan inni jiru. Kanaaf amma kallattiidhaan barreessaan haaraan obbo Seefuu Abbaa Jihaad qabeenya akka nurkaas himattu kabajaan
gara keenyaan egaa xumurreera natti fakkaata. Bara hojii gaarii isiniif haa ta'u, Rabbi isin gargaaru. Nus waan dandeenyuun amma dandeenyu muuxannoo irratti qabnuun hin gargaarra inshaallah. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee namatti dhagahama. Wadarkaa fuuchaan kuni abbaa fuudhuu fi abbaa kennuutti baay'ee dhagahama. Maalinni ofii fi zaahiriin si qulfii si kana ta'e malee kanaa miti. Amaanaa ummataati. Amaanaa hawaasichaati. Wanni kun yoo kufa ta'e akka nu hundarratti kufe beekuun keenya dirqama. Yoo ce'es garuu gammachuu hunda akka ta'e beekuun dirqama. Kanaaf inshaallahu ta'ala jarri Miftahaddiin keessaa'uu tawfiqoon jarri kun lamaan akka majlisa kanaatti seenaan jara rabbumti yoo dubbate malee dubbatameen numu. Haa ta'u nuti hawwiin keenya akkanan turre. Kan akka kootti haqiiqatan hojiin kuni tarii namni dabalame jennaan humna horatanii jarumti bakka kana dhaabbataniituma ceesisuu jechuudha malee namni haaraan wahii dhufee isaanii jarri hojii tarakkaban waan jedhu wahii tilmaama kan koo keessan turre. Haa ta'u ammas qulfii as kennan malee qulfiin ma'anaa jara harka jira. Ammas taanaan muuxannoo guddaa fi dandeettii guddaadhaan ejjennoo guddaadhaan hojiin hojjetame waa hedduu tahaddiyaata guddaa isaa ce'anii wajjin turre jechuudha. Erga rabbiitii tarkaanfii fi ejjennoo jaraatiin waadanuu godhaniiru muslimtoota. Garuu nuti namni akka biyya keenyaatti namni galateeffatu baay'een jiru nama qeequ malee. Haa ta'u galata guddaa rabbi jaraa kennu. Rabbi jararraa haa taqabbalu. Ammas taanaan garuu ammas taanaan yoo galleerraa gallee ciifna gallee rafnaa yoo ta'e tattaaffiin jaraa kun hin bada. Yoo immoo wal bukkee dhaabbannee wajjiniin dhaabbannee gara fuulduraatti ceene hamma ergasii gammadan caalaa nutis inshaallahu ta'ala hojii ergasii hojjetamaa ture itti fufsiisuun dirqama keenya. Waan ergasii immoo karoorfamee jirus itti fufsiisuun dirqama keenya. Haaraa karoorsuunis dirqama keenya. Kanaan waliin taanee afaan tokkoon miila tokkoon qalbii tokkoon yaadnee adeemnee gara fuulduraatti ce'uudhaaf inshaallahu ta'ala wanti nu daangessu tokko hin jiru inshaallahu ta'ala. Kanaaf mee jara kanaan nu galatamaa jedhaani. Rabbi jararraa haa jaallatu. Du'aayii isin kadhannaa fi inshaallah Sheekh Habiib du'aayiin kadhatuu fi du'aayii sana dura akka koree hojii raawwachiiftuu kanaatti wanti goonu nurkaa baduu wajjiniin waraqaa galateeffannaa akka nama gahee guddaa fi ashaaraa guddaa as kaatee tokkotti isaaniin hin malu garuu waraqachichi haa ta'ugaa wama gochuu dandeenyu wahii jennee waraqaa shahadatu shukrii wa taqdiir dinqisiifannaa fi galateeffannaa hojii jarri hojjetaa turanii ilaalchisee waraqaa qopheessineerra. Waraqaan kun bifa lamaan qopheessine. Waraqaan tokko amaana jaratti kennachuu ta'a. Inni kun waraqaa ragaati akkasuma galateeffannaati. Kun immoo amaana akka wajjin tarkaanfannuu fi akka irree keenya taatanii muuxannoo keessaniin dandeettii keessaniin ogummaa keessaniin nu bira dhaabbattanii jennaan ummata magaalaa keenya akka ceesifnuuf waadaa fi amaanaa itti kennachuu ta'a jechuudha. Kanaaf Sheekh Habiib Sheekh Awwal dhufanii ragaa kana nuu kennu. Wanni hojjetameef wanni godhames gootummaa jaraatiin hojjetame ashaaraa jaraati waan ta'eef kunis inshaallah akka dandeettiitii fi hammuma qabnu hamma qaban mana eeganii hamma beekan mana eegan jedhamuuf inshaallah obbo Miftahaddiin Ahmad goota jalqabaa isa tokkoffaa waan kana hojjechuu keessatti bakka hunda dhaabbachuudhaan kan waan as gahe kana as gahe bakka nu dhaabbanne kana siin gahe tokkoffaa irratti isa. Kanaaf inshaallah falyatafaddal mashkuuran wa ma'juura. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Goota
itti aanaasaa kan yeroo hunda nam tokko ta'anii hojjetan jarri kun nama lama malee qaamni jira qalbiin jira tokkummaa jiraatiin jarri kun lama ta'uudhaanii wanti kun hojjetame jechuudha as keenye jararraa fakkeenya guddaa fudhanna nama ijanuu ta'ee fuuldura keenyatti nu ceeyisu keessaa jarri kun egaa inshaallah fuuldurattis waa guddaa nu hojjetan jennee waan abdannuu fi obbo Tawfiq Siraaj falyatafaddal. Allahu akbar. Allahu akbar. Barakallahu fiikum. Akkasuma silaa kaajal qabarratti namni waamamu Sheekh Muktaarii waan as hin jirree fi nama as jiru qofa waamne malee hundaafuu qophaa'eera koree keenya hundaafuu qophaa'eera. Kanaaf inshaallah amma immoo obbo Ammaar Siraaj deeggaraa isaan kana bakka hunda dhaabbachuudhaan yaadaan qaamaan hojjetaa ture maashaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Egaa wannan jedhu dura irratti du'aa duratti hamma biyya kana keessa jiraannetti jechuudha. Wal gaaramti hamma biyya kana keessa jiraannetti biyyi kun biyya keenya. Amaanaan biyya kanaa namuma namni ol baasee namni kun hojjeta jedhetu amaanaa kana fuudha. Amaanaan kun yeroo fuudha Muhammad biyya keessa jirrutti akka dandeetti keenyaatiin akka dadhabbii keenyaatiin wal deeggarree amaanaa kana bakkaan gahuun dirqama jamaa. Ana ofii kan kiyyaaf deemsa jiru hunda laaleetan maaltu na dhibee maaltu na cinqaan jedha. Akka keenya jechuun qabdan hundi keessan waliin qabne hamma biyya kana keessa jirutti bakkaan gahuun dirqama. Inni laafaan jabeeffame inni jabaan immoo utubame bakkaan gahuun keenya dirqama. Angaleera jechuun nuran jiraatu. Sheekh Muktaar angaleen jira yoo jedhani Sheekh Ammas Deenis borgalu isaanis akkuma kana yoo kan ta'u ta'e diigamaa deemaa jiru. Biyyi kun abbaa dhabaa deemaa jira. Abbaa qabaachuu qaba biyyi kun yaa jamaa. Hiree kana maaltu fidee yeroodhuma keenyatti hiree kana fidee rabbiin nu ga'e. Isaaf nu galleerraa Miftaaddiin dangala yoo jedhe Tawfiiq dangala yoo jedhe biyya kana keessa eessatti galama. Biyyi kun jara qaba akka hayyuutti. Hayyummaa sadiin gadi taa'ii miti bar. Hayyummaa uumamaa qabu. Ijji keenyas jara laalaa, ijji biyyaas jara laalaa. Yoo jarri kun hojii hamma jammarame gabaa taraatti hafa jammarame yoo jarri kun duran jiraanne tarkaanfii tokko tarkaanfachuu danda'u. Isaaf amaana rabbii jennaa. Egaa ijoollee rabbi sana milkeessu. Rabbi sana milkeessu. Budaan namaa isin hin nyaatin. Budaan jinni isin nyaatin. Sharranyaan namaa nam isin abaaru. Abaarsiin isin ittiin qabatin. Abaarsiin isin argatin. Isin argatin. Ija biyyaa rabbi sana taa'isu. Akka aduun kun gaaraa baatee ummata hunda fayyadaartutti nama diin kana kaddamuudhaan biyya kanarra dhaabbatu rabbi sana taa'isu. Akka roobni samaayii gaaraa gadi roobe kana akka irratti mukarratti namatti roobu akka kanatti khayraatiin keessan biyya kana hunda kan walga'u rabbi haa taa'isu. Waan isin caallee dugda keessan keessaa rabbi haa baasu. Warra argattan illee sana olitti rabbi isin haa taa'isu. Nama hamma jiru khidmaa diiniitiif qopheessee jiraatu rabbi isin haa taa'isu. Nama arraba ofiitiinis harka ofiitiinis qaama ofiitiin diina isaan kaddamu rabbi isin haa taa'isu. Warra hamma bakka bu'eessan rabbi haa nassaru. Rabbi haa nassaru. Rabbi haa nassaru. Ilaa kanan jedhu an tokkummaadhuma kana rabbi nuuf haa dabalu. Fuula qofaa miti keessumaan nama wal deeggadee waliin deemu rabbi nu haa taa'isu. Olkaan hundi keessanuu. Amaanaa taqabbalamaadha. Amaanaa taqabbalaadha jechuudha. An jaalladheetii miti gidduma ta'eetti biyya kana keessaa iddeen lixura beetani. Malee jaalladhee dhufaan ibsa dhugaa. Amaanaa kana taqabballeerraa miti? Taqabballeerraa miti? Irratti rabbi nu haa eegu. Irratti rabbi nu haa nassaru. Nama yeroo hundaa akka muslimaatti sa'aatii ofii kabajee yeroo ofii itti kennee diin kana ol qabee biyya kana ol qabu rabbi nu haa taa'isu. Rabbi nu haa taa'isu. Yaa jamaa nama taa'ee manatti maqaa walii nyaate wal hamatee
والبلس ربنا تايسن نما داري ولي يقول ربنا هاتايس منافق ما قلبي كن يرى ربي هاكاس شرك قلبي كن يرى ربي هاكاس بدعة قلبي كن يرى ربي هاكاس ورا قلبي إنساني إيمانات حكمة أنقوتم ربنا هاتايس بلس كن يا شيخ مختار اسمي أفونا لله أفونا لله ورا سنجر شيء نصر فيس أفونا لله يوكنا ثاني من ذلك كلام تندرا كنون كجيلو نمو رحمة ربنا تايسن حركة وركبة ندين كان نمو كان ربنا هاتايس وان جمرة مس كان تقوت أمر ربي هاتايس ونين جمرة مس الدود جرا قوت مسار ربي قال نفرابو وقتي كان يكان يروح علماء ربي جمد يرو متعلم نجمد يرو نجارين جبرين مسكين ضعيف نكان جمد ربي هاتايس يا رب نجمد تشيس شيكا كينيا سيجا أمانة كم فوران كان عافية ساني ربي قوتو تاي فهم إنساني دبلامه علم إنساني دبلامه حكمة إنساني دبلامه صبرين قدران دبلامه نمر كتي إيجم رب تعيش يا رب بركتنو إيج يا رب بركتنو إيج هم كان اندرار حركة إبا كان تركام فتو مكاساني ربي هاتايشو لا فقال لك هم وقال لك إن ربي هاتوشو بيجتي كن كان بيجا بلا تلفنا ربي هاتايشو بيجا وران نجرس ورانا كان رحمة ربي هاجيرو بيجا بيلي جرس موقوفة ربي هاجيرو لا فقال لك هم وقال لك إن ربي هابريتشو وتوديني ربي دين أمتان ورنجران نك الرحمن والجن ربنا هاتايشو ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. برنامج التانو تجرا برنامج التانو ميديا كوني ميديا بركاجرا ممكانسا يدومانو براجة چورا godina jimmarratti hojjeta asimmoo dhufee magaalaa kana keessas baay'ee socho'a Shaamazeenin wajjin baay'ee socho'a jarris badhaasa sheeka keenya fudhannee dhufne jedhu Allahu akbar Allahu akbar miidiyaan barakaa kuni magaalaa godina jimmarratti ummata islaamaa hunda deemee akkasitti waan ilmiidhaa fi akkasuma rakkoo ummataa hunda baasee rakkoo akka hiikuuf baay'ee socho'aa jira. Keessatti magaalaa Jimmaatti masjida Jaami al-Khayri kan jedhamu baay'ee gartanii achirratti hojii cimaa hojjetaa jira. Miidiyaan barakaa kun Rabbi isaa mul'isu. Waan gurguddaa masaajida ijaaruu, madaarisa ijaaruu, ummata ijaaruu, qabeenya ummataa ol kaasuu, islaama ol kaasuu Rabbi hamijeessuu fi kallattiidhaan amma badhaasa sheeka keenyaa akkasitti fudhatanii dhufanii Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jalqaba irratti akkuma amma du'aayin kadhatame ijoollee keenya hojii bareedaa hojjetanii namni asara namaa kana irratti khayriin guddaan dhufuun wallahi inni dura jaallatamu wayi asara kenna rabbiin barakaa jara haa godhu jarri muammas ittaananii adda fuudhan kunis akkuma jara kana asara argine kan jara kana ammoo asarri cimaa ta'e akkasuma kan gammachuu Rabbi haa taasisu walumaa galatti ijoollee kana budaan tokko waraanin magaalaa kana waan gurguddaan mul'isuu jara kana Rabbi haa mijeessu galii biiroon kun jarri kun ijaaranii biiroo of danda'aa kennan galii biiroo kana harka jara kanaatti Rabbi haa mijeessu ijaarsa ummata hafee harka jara kanaatti Rabbi haa mijeessu ijaarsa islaamaa waan barbaachisaa ta'e Rabbi harka jara kanaatti haa mijeessu amaanaa islaamaa fuudhaniiru amaanaa kana Rabbi jara haa eegu ma'anawiyaatas Rabbi haa eegu zaahira ummatas Rabbi haa eegu zaahira diinichaas keessoosaas Rabbi harka jaraatti haa eegu guddinni qur'aanaa ijtimaa'iin adda addaa ilmiin harka jara kanaatti magaalaa kanatti haa guddatu hikmaan gurguddaan harka jara kanaatti Rabbi haa mul'isu yaa Rabbi amiin isin immoo hawaasni waan gurguddaadhaan warri ijaaruudhaaf fuuldura kana amaanaa fudhattan amaanaa kana Rabbi isin hirkatti haa eegu hunda walumaan Rabbi nu haa milkeessu waan gurguddaadhaan Rabbi nu haa ijaaru banaa atinaa fi dunya hasana fil aakhirati hasanatan wa qina adhaaban naar